kanatti gaa guyyaa ayyaana haala bareedaan dabarsaa illee sina feerrannee jirra. Eid Mubaarak ayyaana gaarii. Guutuma sagantaan tun irra guddaansi tatiivilee amma isin jee kana irratti hojjetamtu muslimootaan fakkaatu muuziqaa akkaataan shaggooyyee fi ikhtilaaxaa fi gammachuu islaamaa wanni waliif fidan adda adda wanna kana nabiin arje duunakum yaa banii arfida jarri dhiichisa jira dhiichisa eebootii fi tiriitii waan jennuun kana jechuudha duunakum yaa banii arfida jabaadha tapha keessan itti fufa yaa ilmaan arfidaa jeen jechuudha kabiroo qabxiin lammaffaa sagantummaan bareedduu yoo dhugaa dubbadha wallahi sagantaa bareedduu miti walaloo tartiiban qabne takka akkanuma namni obboleeyyan koo maarree akkanaa muslimaatii baga geessanii dalfaxiriitii maarree khottaaf muslimaatii yeroon tan gammachuutii tiitiidha qophii xiqqoo under average hin bareeddu fi walaloo fi diraamaa jedhaniiru haadha Muhammad akkanni akkana teema waa qophii rukutamtu kwaalitii hin qabne kabiroo wal dorgommii nyaataa jedhanii daabboof muuzaaf qaccee fi maalmaa akkan waan old fashion dam 15 duraatiin mataan noo gusinaa. Daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo akkuma haayilaayit irratti dhageessisan kanatti jechuudha. Hunda keessanuu irra deebuudhaan salaamtaa teenyaa isin dagannee bakka jirtanitti assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu salaamtaan rabbii salaamtaan hunda keessanuu jechuudha bakka jirtanitti isin bira haa ga'u isin jenna salaamtaan teenyaa har'aan tanaa dhimma jabaa jechuudha dhimma jabaa dhaloota walii dhufuufillee gufuu ta'u jechuudha. Wanta fakkeenyaa yoo ammaan tanaaf hin sirroine wanni kuni fuulduraaf dhaloota dhufuuf Sigale gufuu cimaa waan gufuu guddaa wanta ta'udha dhimmi irraan tana dhimmi jabaan irraan tana sagantaatii irratti qabannee dhufnee sun maal jennaan akkuma waliin dhageessan kanatti haala yeroo ammaa kana keessatti iida yeroo kabajamu jechuudha. Speeshaalii keessaafu biyya teenya keessatti yeroo iida kabajan waan addaa takkaa jira subhaanallah. Maal jennaan sun maal jennaan guyyaa iidaa saniin baandiilee adda addaa qophooftee wallistoonni qophaa'anii wanta ummata islaamaa hin ilaallaneetu gaggeeffame jechuudha. Wanni kun haga ammaatti namni irraa dubbate hin jiru. Dhimma kanarratti kan waliin ilaallu taana mee obboleessi keenyaa shabaabni amma lafaa ol kaa'aa jiru Shu'eebi waan jiru waliin haa ilaallu. Amma dhuma sagantaa teenyaatti nufaana turtii gaarii isin jenna. Warri chaanaala kanaaf haaree taatanis chaanaala kana subscribe godhuudhaan nufaana turtii gaarii isin jenna. Sujuudaan gara sagantaa teenyaatti dabarraa. Nu wajjin turtii gaarii isin jenna. Mee viidiyoo jalqabaarraa ilaalla. Obboleessi keenya waa inni jiru waliin haa dhageeffannu. Simboolii amantaa birootu amantaa muslimaa guyyaa ayyaana isaanii irratti yeroo mul'ifatanii san calaqqisan garta TVleen akkam faa godhan sirnoota garaagaraa godhanii dhadhaa as tuqanii maalummaa amantii islaamaa keessatti kanatti dhadhaa godhanii namni dhadhaa waliin biifee akkasuma bahee Allah malee gabbaramaan biroon jirutti amanamti akka muslimatti. At least guyyaan sun eega ayyar sa'aatii yeroon qilleessaa wanni jaabamu kan muslimootaa ta'e ulfina muslimootaa mee yoo fidullee ulfaa isinii ulfaati fakkeessaa mee xiqqoo akkami guyyaa ayyaana musliimootaatiin gabbaramaa namni biroo gabbaramaa godhateetu yaamama sagantaa muslimaa bifa sanii hin feesisu nuti tokko Oromoon garuu tokkummaa jechuun wal fakkaachuu jechuun miti garaagarummaa keessatti tokkummaa jira yeroo garii tokkummaa dhajee si fakkaachuuf waan amantii teetiin dalagu garuu amantii teesiif hin kabajaan takka amantii nama bu'een beewan takka halkan takkaaf tiyyattis gizee bu'an takkaa useen beeku hedduu qalbii dareen arraba narra dheeratee beeku takkaa moo namaatu arrabni isaa mitira 50 yee an takkaa ejjennoon an qabus jijjiireen beeku. Akka waliigalatti akkuma obboleessi keenya Shu'eebi jedhetti namni waan kanarraa dubbatu hin jiru dhugaadha. Yeroo ni fi dhimma kana kaastu namoonni tokko tokko yaada faallaa sideessuun rakkoo takka hin qabu. Kuni fakkeenyaaf hay ummata keenya kan ji'a guutuu rabbi isaa abbadaa ture ji'a guutuu baatii ramadaana tana keessatti taraawwiidhaan ibaadaadhaan karaalee garaagaraatiin rabbi abbadaa ture kana fidanii baandiidhaan jechuudha soomana simachuu yookiin
wanna kun hedduu waan namatti hin tolle. Ana waan kana ni beektaa yeroo hedduu taa'eetiin itti yaadee namuma takka ni jiraami nama as bahee irraa dubbatu tokko hin dhabe. Namuma jechuun silaa namuma biitii qabdu haa ta'u nama sheekanii haa ta'u warri daa'iin haa ta'u mee waan kanarratti nam takka fidaamee namni irraa dubbate hin jiru waan kanarratti. Dhugaadha yoo dubbate illee jennee kan yaadnu daawwaa adda addaa guyyaa idaa haalatti dabarsan kana kanarratti daawwanni kan nama garuu dhimma kana gara mootummaatiinis haa ta'e qoy maaliif jechuun bara amantii teenye guyyaa sun eega keenya ta'e fusii galee guyyaa san sagantaa waa hundaan jiraami calbaasii baasanii bifa bareedaadhaan akka rabbi subhanahu wa ta'ala amantii islaam waan amantii islaamaa fakkaatu irratti yoonii fi sagantaa bareedu akka dalagan hedduu bareedaadha jechuudha. Baantiin dhufaa walistoonni gaafatas bahaa sii galee so guyyaa sana guyyaa sun guyyaa maaliiti? Guyyaa ciida muslimaati. Mush guyyaa konsertiitii miti jechuudha yookiin guyyaa afeerraa konsertiitii miti. Kanaaf wanni kun hedduu waan nama yaachisaati malee nu wajjin daawwadha. Yoo dalaguu hin dandeenye nama dalaguu danda'uuf kana carataa sagantaa kana calbaasii kana namni biroo ka danda'u ka seera amantii islaamaa eeggatu kalaaqaa muuziqaa fi kun sagantaa keessan jiraanne godhuu danda'u haadhi heessu jechuudha. Amma ta'e iida tanaa dabarte iiddi boru yookaan iftaan seenti. Iida dhufurraa eegalee fuula duraaf immoo qaamni musliimoota bakka bu'ee jiru. Xalayaa ifaan ifatti dhaabbata seera islaamaa guyyaa iidaa cabsurratti xalayaa ergee harka keessaa fudhadhaa jechuu ni danda'uu qaba jechuudha. Yaa ati TV'n akkana dhaabaa wanni akkanaa nuuf fakkaatu. Akkas maaliif jennaan waan kana yoo ammaan tana yeroo amma jiru tanatti wanni kun kan saffisaa hin dhaabbanne booda rakkoo cimaa fidaa deema jechuudha wanti kun. Akkanumatti dhufaa deema dhaloota ganaa dhufuuf maal yaaduu qabnaadha wanni beekuu qabna isin galee asirratti. So akkuma obboleessi keenya jeetti waan kana hatattamaan sagantaa tana calbaasiin baafamee sii galee gara mootummaatiin jechuun amma fakkeenyaaf mana marii islaamaa jira jechuun yaani akka Itoophiyaattis ni jiran jechuudha. Isaan kunoo maal hojjechaa jira waan kanarratti amantii teenyaa barate jechuun amantii teenyaa karantaan sharafamaa jira barate ni galee amma asirratti wallahi waan kana hedduu waan nama dhibaati. Karantaan sharafamaa jirti guyyaa silaa namni sii galee gammachuudhaan sagantaa hedduu jira jechuun akka sagantaa islaamaattis qopheessuu ni danda'ama sii galee garuu maal wanni asirratti talisummaa jechuun sii galee talisummaa fi waan kana as bahanii dubbachuu dhabuudha. Arab baleessi keenya shabaabni amma lafaa olkoo kun as bee dubbatee cuucaa kun sii galee. Namoota kabajaa amantii beeku akkasuma ulfina guyyaa kanaa beekuun sagantaan tunaa dalagamtu yookaan carataa baasaa jedhee xalayaatti katabuu danda'uu qaba. Yoo xalayaa san ignoor godhanii tuffiin dhufte gizee san tuffii islaamaa qaban jaama. Namni isaanittuu usun jiru. Akkas yoo dhugaadha akkuma inni jeetti xalayaa san barreeffamee gama qaama dhimmi ilaallatu hundatti barreeffamee ignoor kan godhamu taate akkas akkuma inni jeetti tuffii islaamaa qaban garuu waan kana namni godhee ni jiraadhaan malaan. Isin galee asirratti? Sirreeffama nuti yoo xiqqaate waggaa 10-20 laaftuma dhiisnee irra dabarre hammoo yoo itti fufe wanni kun deemee amantii teenya maqaa balleessee booda ummatuma tartiiba hin qabne tokko wayitaanaa waan jiru shakkii an qabu. Anuma malee ka shakkii qabu namni biroo nagahee qaba. Jecha kiyya shakkiin an shakketunis dhugaa ta'uu dhabuu malti hundaafuu maaliin kaasuu deema? Sagantaa iidaa. Sagantaan iidaa tan TV'lee garagaraa irratti dalagamtu akkamii haa jennu. TV mootummaa haa ta'u, TV paartii morkattuu haa ta'u, TV dhuunfaa haa ta'u sagantaalee achirratti dalagamtu irraa dubbanna. Sirreeffama afuriitu nan mul'ata. Hadura obboleeyyan kiyya. Akkanuma gargar hin baanu guyyaan guyyaa iidaatii baandiin qophaa'aa jira waan ta'eef jecha isinis gaaf bashannanaa dirree kanatti gaa guyyaa ayyaana haala bareedaan dabarsaa illee isin affeerrannee jirra. Eid Mubaarak ayyaana gaarii. Sirreeffamni nan mul'atu hadura eegalarraa haga xumuraa irratti sagantaan tun akkaataan isiin itti godhamtu akkaataa dawaabixa yookaan seera shari'aa islaamaa eeggatee miti. Tabarruja namni sagantaa tana dhiyeessu akkaataan uffata isaa bareedaan miti yoo nama dubartii ta'e. Guutuma sagantaan tun irra guddaansi ta TV'lee amma isin jee kana irratti hojjetamtu.
muslimootaan fakkaattu. Akkaataan qophiilee wanni qophii irra dhiyaatu muslimootaan fakkaatu. Muuziqaa, sirbaa, shaggooyyee, ikhtilaaxa, harka wal qabuu hin fakkaatu. Ulfina guyyaa san muslimootaa bakka bu'u san, ulfina musliimoota guyyaa san rabbiin godheef san hin fakkaatu akkaataan. Duruma irrattu jechuudha. Kabiroo qabxiin lammaffaa muuziqaa fi shaggooyyee fi ikhtilaaxaa fi gammachuu islaamaa wanni waliif fidan jiru. Guyyaa gammachuuti. Rakkoota kan qabu gammachuu. Garuu akkaataan itti gammachuun tiiviilee mootummaa haa ta'u, tiiviilee morkataa haa ta'u, tiiviilee dhuunfaa haa ta'u irratti muslimni dhiyeeffamaa jiru nama hin gammachiisu. Muuziqaa, ikhtilaaxa maal. Kabiroo qabxiin lammaffaa sagantummaanuun bareedduu yoo dhugaa dubbanne. Wallaahi sagantaa bareedduu miti. Walaloo tartiiba hin qabne takka akkanuma namni obboleeyyan koo maarree. Akkuma inni jetti diina hordofan yeroo takka takka ni ilaala. Sagantaa fakkeenyaaf tamsaasa kallattiitiin miidiyoonni biyya keessa jiran OBNs haa ta'u, ETVs haa ta'u, miidiyoonni biyya keessa jiran sagantaa tamsaasa kallattiitiin dabarsanii laalaan ture. Sagantaa nama hawwattullee miti. Akkuma fedhee uumaan taane wallaahi yoon fakkeenyaaf waan kana horee itti ijaaramtee sirriitti qophaa'amee sii galee waan islaam fakkaatu sii galee sagantaa bareedduu qopheessuu ni danda'ama jechuudha. So kun waan hedduu akka musliima Itoophiyaatti illee waan hedduu nama qaanfachiisa salphina guddaadha jechuudha sii galee kun. So waan kana hatattamaan dafee furmaata kan namu qabaadha jechuudha. Akkana muslimaati baga geessanii dalfaxiriiti maarree kottaa muslimaati yeroon tan gammachuuti tiitiidha. Qophiin xiqqoo under average hin bareeddu fi walaloo fi diraamaa jedhanii Haadha Mahammad akkanni akkana ta'e waa qophii rukutamtu kwaalitii hin qabne jechuudha. Kabiroo wal dorgommii nyaataa jedhanii daabboof muuzaaf qaccee fi waan old fashion waan amata 20-15 duraatiin mataan uumamsiina. Qophummaan teessanuu kwaalitii hin qabdu. Hundaan jenne egaa irra guddaansaa. Qophii tana anammaa miidiyaa keessa akkasiin nama muuxannoo furdoo qabaachuullee ta'uu baadhu. Amma torbaan miidiyaa irra hin jira. Jecha gizeen ija akka nama biignara akka nama jalqabbii irra jiru hawumaan beenee tokko gizeen laalu. Nan gammachiisu. Jecha kiyya takka deddeema loohaa. Namnis mooraalumaa fizinii qobala malee sagantaa rukutamtu. Kwaalitiin sagantaa zeeroodha. Simboolii amantaa birootu amantaa muslimaa guyyaa ayyaana isaanii irratti yeroo mul'ifatanii san calaqqisan garta. TVleen akkam faa godhan sirnoota garaagaraa godhanii dhadhaa as tuqanii. Akkas dubbii jabdu ni beektaa. Karaa shirkitti illee jechuun siigalee uummata keenya wantoota nama jechuun barsiisan achirratti karaa san caadamanii wantoota adda addaati wanni achirra gaggeeffamu jechuudha. Dhadhaa asirra godhanii waan adda addaa jechuun waan gara shirkitti illee nama geessu wanta fokkotaa amantii islaamaa bakka hin buune jechuudha. Sani kan waggaatti gaggeeffamaa jiru jechuudha. Osuma nuti biyya keessa jirru, osuma ulamaa'in jiranii, osuma sheekootiin ciccimtuun jirtu, osoo majlisni dhimma islaama Itoophiyaa jiru sinigalee osoo namootaan babbeekamoon hayyoonni jiru wanni kun sa'a eeggatee yeroo eeggatee guyyaa bareedaa silaa hawaasni muslimaa itti gammadee siigalee soomana isaa itti xumuratee iida arafaas ta'e iidal aadahaas ta'e iidal fixris ta'e guyyaa lamaan kana akkuma isin fadhanitti siigalee sagantaa gaggeessan jechuudha. So kun waan hedduu nama dhibuudha. Amantii islaamaa keessa wanni akkanaa jiru. Dhadhaa godhanii namni dhadhaa waliin biifee akkasuma bahee Allah malee gabbaramaan biroon jirutti amannan akka muslimatti. At least guyyaan sun eega ayyar sa'aatii yeroon qilleessaa wanni jaabamu kan muslimootaa ta'e ulfina muslimootaa mee yoo fidullee ulfaa isinii ulfaati. Fakkeessaa mee xiqqoo akkami guyyaa ayyaana muslimootatiin Allah malee qaamni biroo yaamama. Yaa akkana hin jaamu guyyaan kun kiyya na kabajjeen naa kan ni teemi xiqqoo. Fakkeessime gabbaramaa namni biroo gabbaramaa godhateetu yaamama sagantaa muslimaa bifa sanii sirni godhamee simboolii amantii islaamaa biroo amantii islaamaa osoo hin ta'in ta biroo jechuun sun hafuu danda'uu qaba. Hin feesisu nuti tokko Oromoon
garuu tokkummaa jechuun wal fakkaachuu jechuun miti. Garaagarummaa keessatti tokkummaa jira yeroo garii. Tokkummaadha jee ansi fakkaachuuf waan amantii teetiin dalagu garuu amantii teesiif hin kabajaan. Takkaa amantii nama bu'een beekan. Takkaa halkan takkaaf. Tiyyattis gitee bu'an takkaa useen beeku. Hedduu qalbii dareen arraba narra dheeratee beeku. Takkaa immoo namaatu arrabni isaa mitira 50 an takkaa ejjannoon an qabus jijjiireen beeku. Garuu cuunfaan haasawaa kiyyaa xiqqoo kabajaa muslimaatiif mee yaala nu kabajullee yoo dadhabdan safuudha. Ni feetaati amantii guyyaa ayyaana amantii biroo irratti yoon Allah amantiin islaamaa rabbiin nuti gabbaru achirra lalise siin gammachiisu. Asirratti amantoota hedduutu biyya teenya keessa jira. Amantoota baay'ee jira. So amantoonni kun hundinuu sii galee qoree mataa isaanii qabanii jechuun guuturaa guutuu mootummaan keessumaa hin seenu jechuudha. Waa hunda ifii qopheeffatanii sagantaa isaanii jalqabarraa hanga dhumatti gaafa sagantaa isaanii san isaaniitti gaggeeffate jechuudha. Garuu keenya kanoo kan muslimaa kanoo maaliif guyyaan sagantaan waan hin taaneen sii galee konsertiidhaa fi shaggooyyee itoo balaaqalaa adda addaatiin sii galee maaliif guyyaan silaa islaamni rabbi subhaanahu wa ta'ala akkaataa itti gammannu karaa nuu kaayee osoo jiru sii galee kun jechuun an akka walii galatti tuffii islaamaatiin jedha jechuun akka kiyyattiin baana tuffii islaamaatiin akkasuma ammas warroottan biyya keessa jiru hayyoonni sheekonni ulamaa'onni waan kana haga ammatti I think waggaa meeqa obboleeyyan keenya mee naafissin mee yaadadha waggaa meeqa ni ta'a. Tuwel barre kanumatti bara hunda baandii nama fakkeenyaaf biyya adda addaa naannooyitee magaalota Oromiyaa hunda naannooyitee ani yaadadha amma awwadaa irraa jalqabe magaalota Oromiyaa ofigaa magaalota gurguddaa kan hundaa'u sii galee dhuftee baandiin sii galee guyyaa silaa islaamni iida soomana furee sii galee alhamdulillah jee shukrii isaa galchee sii galee osoo akkaataa rabbi subhaanahu wa ta'ala nuuf tartiiba godhan osoo hin gaggeeffamin karan taanetti gaggeeffamaati kan jiru jechuudha. Wanni kun waan ammaan tana yookiin kaleessa dheengadde eegalamee miti waan waggoota ammataan keettiin bare jechuudha. Kanuma gaggeeffamaa jira. Soo duuba yoo nuti ofirra callisnee wanni takka wanni sirriitu jiru jechuudha. Saniifuu waan kanaa itti yaaduun barbaachisaadha. Egaa hin feesisu bakka wanni nan jiru isinii gala jeeti yaada sirni godhamu. Bakka takka walii qabamanii dhalaaf dhiirti akka deemtee dhadhaa godhanii dhadhaan as tuqamee akkaataan amantii simboolii amantii islaamaatiin miti simboolii amantii birooti nan laallatuudha kun habiroo akka obboleessatti qabxii nan tuqu yoo dalaguu hin dandeenye nama dalaguu danda'uuf kannaa carataa sagantaa kana calbaasii kana namni biroo ka danda'u ka seera amantii islaamaa eeggatu kalaaqaa muuziqaa fi kun sagantaa keessa hin jiraanne godhuu danda'u haa dhiheessu. Waliigalee egaa yoo godhuun beeyde lakkiinumaa godhaa maallaqas ni baasnaa walqixxummaa amantitti amannaa yoo hajjattan ta'e sagantaan isin dalagaa jirtu tun nu bakkan buutu. Akkas amma fakkeenyaaf kutaalee Oromiyaa hunda keessatti namoota dandeettii qabu mee dhiisii waan biraa kutaalee Oromiyaa hunda guutuu biyya teenyaa hunda keessattuu sii galee naannoo isaatti jechuudha. Wanni kun qaama dhimmi amantii kun isaan ilaallatutti kennamee ilaa hanga gaditti jechuudha. Sagantaan san bifa rabbiin jaalatuun naannoo hundatti yoo kasi kabajamu ta'e hedduu bareedaadha yookiin waan hedduu nama dhibaatiin beekta dhugaa dubbachuuf waan akkanatti dhugaa yeroo hedduu itti yaadeeti waan kana hedduu na rakkisaa ture. Sagantaa under average sagantaan kwaalitiin qabdu amantiin islaamaa seerrisii irratti hin kabajamne iidal adhaa bashannanaa iidal faxrii bashannanaa guyyaan iidaa jaanii shubbisa shaggooyyee dubartiif dhalaan bakka tana wal qabanii maal akki kun nama wajjin deemu. Yoo maalleeni baasuu ta'e biyya teenya tana keessa rakkataan parsantii hedduu jira Itoophiyaa keessa maallaqa silaa sagantaa rabbaatan kana rakkataa kannaa nuun godhinaa bakka sagantuma iidaa tanaa yoon feenen baan yoo tartiiba islaamummaa irra dhaabbattanii godhuun feenu TV hundaan miti akkana godhu TV muraasa malee TV'n kabajaa amantii islaamaa eegee musliimoota kabajee seera eeggatee deemus seera islaamummaa kabajee guyya san sagantaa godhus hedduu jira. Dhumarra qabxii lama qofaa kaasu qabxiin dura dubbii sagantaa islaamaa ta sagantaalee iidaa tana qaamni dhimmi ilaallatu kan muslima bakka bu'ee jiru yoon dhaabsisin seenaariyoo taatee akka
lammiilee teenyata ortodoksii mudatteetu nu mudachuudha akkamittaa jenna. Lammiileen teenyata ortodoksii yeroo barkumee kanarraa yeroo TV'n heddummaatee miidiyaan heddummaatu kana guyyaan ayyaana isaanii guyyaan gurguddaa muuziqaa fi faahishaan kabajamuu eegan laaffisanii ilaalan yeroo kana. Amma amanni deemee amma 20 weeggisee deemu guyyummaan isaan ulfeessanii ilaalan guyyaan ayyaana isaanii gurguddaa guyyaa amlaakiin yookaan rabbiin isaan itti amanan keessatti faalleeffamu ta'e waan fofoqotaan dalagamu. Amata dheeraa kana sagantaalee TV irratti dalagamtu kana osoo seeratti godhanii aboo amantiin kiristaanaa akkana hin hayyamtu guyyaa ulfina qabuun akkanan godhina jee tartiiba osoo qabsiisuu baate arra guyyaan sun guyyuma dhugaatiitii fi guyyaa maarree hin ta'u ture jechuudha. Arra amma egaa amanni 20 wayi dabaree booda kaampeenii takka eegalamte yinna isaa quddusuu kaxarmuusuu bakka isaan dhaga'uun jiru maaliif jalqabarraa badde dubbiin osoo durumarraa falmachaa deemanii yookaan adabatti godhaa deemanii adeemsa kana ni tola ture jechuudha. Amma ta'iida tanaa dabarte iiddi boru yookaan iftaan seenti iida dhufurraa eegalee fuula duraaf immoo qaamni musliimoota bakka bu'ee jiru xalayaa ifaan ifatti dhaabbata seera islaamaa guyyaa iidaa cabsurratti xalayaa ergee harka keessaa fudhadhaa jechuu ni danda'uu qaba jechuudha. Qaamonni dhimmi ilaallatus waan akkanaa irratti dalaguu qaba. Hin feesisu guyyaa gammachuu musliimootaatiin guyyaa seerri rabbiitti cabu maqaa iidal faxriitiin maqaa iidal adhaatiin seerri rabbiitti cabu akkan taane namnummaan amantii birootu gisee sagantaa akkasii yaade laale maal nuun jaame seedaanuu musliimoonni. Akkas kun akka waliigalatti salphina guddaadha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf obboleessa keenya Shu'eebii hulaa nama hundaa dhaddee nama hunda keessa haasa'e wallahi dhugaa dubbachuuf hedduu takka waan ajaa'ibaatii obboleessa keenya dubbatee rabbi jazaa rabbi haa kafaluu fi wantoota namoota gurguddaan haga ammaatti tarii sodaatu mala Allahu alam isaanii beeka maaliif akka caljaan hanga ofigaa xiqqeenya kiyyarraa jalqabnee itti barre waan kana soogaa wanni kun okay kan tare aannan gannaqame kanuma hafee irraa qabatan yookiin bishaan gannaqame kanuma hafee irraa qabatan jaanii okay ta dabree jira garuu fuulduraaf wanni kun akka musliimoota Itoophiyaatti jechuudha. Wanni kun seenaa fokkottuu tahee akka hin dabarreef ammarraa jechuudha yeroo itti aanuuf mi'a gara biraatu deemee Iiduma Arafaa amma iddii soomanaa I think boru yookiin iftaanii. Kanaaf namni yeroo gabaabduu keessatti waan kana itti yaadanii formaatatti kan nu qabanii isin jennaa daawwattoota keenya gaa kabajamuu fi jaalatamoo warri hanga ammatti nu faana turtii taasistan guddaa galatamaa isin jennaa gaa keessaafuu dhimma hatattamaa kana jechuudha. Dhimma hundi keenyaahu ajandaa tahee irratti yaada kan namuu qabu dhimma namoonni hundinuu irratti xiyyeeffatanii maaliif jennaan waan kana yoonii fi arraan tana caal jennee dhaloota ganaa dhufuuf maal yaadne nuti. Wanni kun akkamatti taa'ee itti fufa jechuudha. So kanaafin dhimma kanatti yaada gabaabaa inshallah isin biraan ga'ee sagantaa kana inshallah ta'ala yoo rabbi je'ee ciidinis tingee iftaan na fakkaata. So gara khiyyaan aswarattiin xumuraa warri hagammaatti nu faana turtii taasistan hundi keessanuu jazakumullahu khairanii alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin ramadaana kanaa hundaahu gammachuudhaan milkiidhaan xumursiisee isin nu geesse gamanumaan isin jenna gaa inshallah hunda keessan rabbi jechaa isin jaaladha hedduu takkanaaf galatoomaadha warra yeroo biraatti khairratti wal argu rabbi nu haa godhu jechaadha wabillahi tawfiiq assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.